Zabanni ammaa kunii fi zabanni tursun akka tokko miti amma namni waggaa dhalaa itti haasee fireendi waggaa godhate waan kanaa wal balleessanii ani irraan beeku zabana dur haadha fi abbarraa intala daanditti dhinnee ziideef nayyanii irraa fuudhanii saafa tokkotti ganama galchanii fi osoo hin tuhin wallahi dardarri dur kabajaan haftechi nuti ne waan bana fuune mana galchina amma sidar gaafa keenyaa namni maal sunduga zamana keenyaa akkasuma obsa zamana wanni namni sodaatu ilma ibaluutti intala ibaluu ulfeessee maqaa kanas sodaata qaani lammaffaa intalti ati ganda sadii jaartiin gartuuni hin fuutu ilaa gammaatti ijoolleen zamana dursu wallahi inni jirti sabbe bakka hedduu eeggatan ni sodaatan akkas garuu harka namaaf tagaa mun harka namaa sun nu jirta harka namaa sun nu jirta waan biraan gootu malee amma alhamdulillah amma erga baramman baanu gaafa sumaahu harka namaaf tagaa beeyta jaahilummaan tun waan nama hin goone hin qabdu dhuga amma gaafan darasummaa deemu talaa mataa qullaa waggaa jissitee deemtin biraa deeme gaafan immoo darasummaadhaa itti deebu namni dinsin eessisa kutee bakka amma limoorii fi hadiisni kun hundi babal'atee baadiyyaa tana hunda shamarran keenya hundi mataa sattaratu seenan sheekh yeroo an eegumaan darsummaa deemee deebi'u takka hateetumaan duraa wajjin kuteetuma gad deebi'a ayyoon dhugaa eegaa yookiin malee darsummaa amalli mosadiin deemee hogguun hin gaddaggalee miliqeetumaan duraa wajjin kutee shaggooyyee taphadhee gad deebi'a. Ate karat dhaabde bakka hin geenye jafe bakka. Asa bakka hin geenye kasgaayis. Saniif itti deebite inni fite bar maama baabte. Lakki mee gaafadhu maa baan tana darasaa hundaa godha. Ay wooma ni loltaasa. Sirraa hin qabu jirani. Danyin gaani ijoollee hundaan nabee kan ani naannu nuti baadii hara keenyatti ijoolleen daa'imummaadhaan qonnas jalqabdii daa'imummaadhaan waa hunda jalqabdii isiin jedhe bireessu kana nu beekuwaan. Haatiin deebineen jechuun jira bara maama bayan ittiin deebineen jechuun jira bara wayi. Haatiin jechuun hin fite jechaa jirta bara. Laa gara dhabbeen. Laal amma zaman ammaa kana si taffeeraaf yoggaa intala taffee yoggaa dur biyya keenyatti yoggaa intala kaadhimatan horruu ganda soddaa qotuu fi ammallee waa hunda tolchuu Allah kabajaa milyoona laallee kabajaa intalaatiif jecha. Amma numa qaadhimattee malee beeku inni kaan hin godhamne numa qaadhimatte qaadhimaa janii jira beekta. Akkasitti har'a warra ganda soddaa xurreen soddaa qotuwaan ajeellaan midhaan mataa kana filee. Akkasitti gaafunoo intalti keessa sodaatti akumatti. Laal naawaalaan warra ganda soddaa san akka inni itti kabaju amma zabana kana. Dhiiroo akkam eessa jiraadhaatiitti zabara duriif yoggaa amma ilaalte walirraa adda wallahi. Amma kana jaarsa soddaatiif jaartii soddaati wajjin nyaataa akkam goone ija keessa ilaalee. Dur barqaadhiidha. Qaani dur. Tabbeelaan. Manni asiiti. Ka'ooruu as jalaa ashiqootu deemu. Fagaatee nanni achi jala hoggaa qonna mana maddiin ga'uudhaa dhiyaate. Haraashii qinti lama yoo qotan ati ta'olii tana qotitta si gadi tana naa qotaa jenni gaddabra. In sattara jechuun. Akkasii. Sirri. Maama bayanatu goofaree isarra filtamee isarra filatta goofareen qabdooti. La Bo gaddaa budhuwa. Hamza gaddaa budhuwa.
Goofaree bar darasummaa keessatti numa filatan goofaree makkumanta jirti bar. Gobara jechuun ati beeku jira gobara jechuun bara laal mataa laal gobara jechuun yeroo san keessatti dardarri namarraa ciru sun dardara cimaa nama ajaa'ibaati. Namni sun goofaree hin ciran bee hosee haa maafa bayanan laanu. waan hin beeku Hamza sidun beekne. Sidun beekne maal beektaa? Ay goofareen tana bakka caffee nuun amma filatuu tanaa bar. wallahi akkasiin gamsa Goofaree dardara baadiyyaadhaa nama lama sidii fida. innaa waan Gaaddidduu laalta. Dhuga nin beeka. Rifeensi dheeramu hin dheeranne wal qixxaame hin qixxaanne daadii gurraamti. Aboo goofaree jechuun tunoo tana makarreen filattu tanaa Hamza. Hamza daawutummaan teenyaahu dhage daawutummaan teenyaahu gaaddidduudha. Itaa kana. Daawutii yoo jiraanne rifeensaan fileeti gaaddidduutti filaala. Aduu robbee. Daawutiin jiru hullee qabdi hullee. Tunni jirti. Lakki gurmee isaa sadii miti dhaabbadhu. Laal sunni jirti. Dardee baay'ee kun rifeensa kana fileeti. Aduu sa'a afurii beektaa ganama aduu sa'a afurii. Gabbee gaaddiduu kan laala gaaddiduu jiraadha. Duuba kana kaa'etti. Okay sis. Okay haya. Amma naannoo inni beektu waan san. Akkas taanaan wanta tana maka warra harrayyuu tana Isaan bar gobara jennaan takka xiyyaa tana jeet eegaa jedha. Hamza gooree si beekoo. Hamza gooree si beekoo. tana maka harrayyuu Filaan isaa qofti Ta'isaati bita. filaan gobaree saniin filamu caffeeraamis. Filaa Yaa. mukaa ajaa'ibaa. Kamukaati. Eela ammas Eegersaa. shindida dubartitti kan taatu dubartiin asii urtee asii bareechitaa itti irtee callee gosa gosaa kana. Sirri. Ni jirti bar isaan mira. Shukkaa kana jira beekaa caffeeraamis ammallee shukkaa san ni qaba. Shukkaan kun laali shindida ajaa'ibaati gaa shindinni sun beektaa dubartoonni kun. Billawa moo? Go'aati shukkaa jenna billawa guddaa aarsu. Shukkaan xiqqaa tokko jira bareedaa xiqqaa kan xiqqaa osoo hin ta'in kanuma horii qalan. Wanta irra hidhatan martuma gubbaa hidhatan hooliti. Shukutu fakkaata. Hawaasni shukutu fakkaata. Kanuma ajaa'ibaati. Isa kanatti. Yaa. Sanni jira moo jallaa. Hin jiru amma badee jira kan dur sunii fi kan madda. Amma asirraa guuran magaalaa keessatti namaa turte yaani. Walla gurbee Namarraa guuran amma. Amman ta'u. Dhagee saboo idaanuu maabbaan idaawusummaa dhugu deemte warra biyyiiti. Dhugatti namni shuggaadhaa fi namni shuggaadhaa fi afroos akkasi beeku. Dhagee filaa kanarraa dubrirraa fuudheeti dhadhaa danfisee dhadhaa keessa kaa'ee dhadhaa wajjin danfisee akka cabne ta'a. Itti si hodhanii illi itti si kaa'anii maali waa kana waa biroo kana gaa callee itti si hidhanii. Cululuqsanii si kana cululuqaa kana. Xiqqoo bareedduu takkaa jira ka dubartiin hodhitee tolchitee bareechitee dhadhaan sun gaanni urgaa waan jillaalee foola hin qabu dhadhaan sun qayyabdee bareechitee garaan warra maasa kana dorgaa bu'ee daamichaa goobaree filee akkasii deema kana diibatee deema. Dhadhaa san keessa shittoo bareedu. Akkas. Amma sirrii shittoo bilqaaxa jira bilqaaxa shittoon sun dur shiringii sadii magaalaa bittaa bilqaanni kuni wanta qaba fi kuula handaara qaba.
Cetaan dibatte cetaa. Mama bayawaasa keeshuma hunda bulaanin beekaa. Keeshuma hunda. Tapi ada mana sih dari kaya dari India itu? Nimbe. Laas. Nimbe. Rasa kami di Nimbe, challe boy. Shawalia. Go Shawalia juga. Ya jam itu awam untuk itu insane. Amdan beho, di samdan beho terkelera, amdan beho. Bahkan nanti saat India karma mera har ki kayak orang kena shasha aja. Cacu asirran. Cacu sendiri. Shawalia boy, mantap tuh mas Shawalia. Abo Shawalia dah berubah. Tak kesajira. Daerah kaya darsan. Lagi. Intalar ragu mera apa tak? Oke, gume. Amma si wan challe ratu si jira. Saya istirahat. Sigale? Ini lagi. Abba dubra tu ni itu malu itu. Berterjemah tu itu dubra sedih di Afro Rafuleti. Tapi wan siga batawan, wanan kan siga batai. Tapi. Iya. Amma Kenijit jani jama fakenya dura dirti uga marumanat khadu challe iso janin taka bure bure ti taka nimbe dura to cha amma abanti ol tembe gu deccha soddum deccha aburtam ewa challe dan shindida kana gadera tokko gakayate debe kenijit janin tokko jijjira kenijini akka gombisa ta kanata hay mo chaako baba ko aya Tara kan lagi nyewa lah tu. Kenijit lagi challe ni jirti. Kenijit garun lagi. Kenijit janin to. Oke, bebel lo kafanyo ori takabananza. Laki apa